Magaalaa Adaamaatti dhaabbanni miti mootummaa CVM ministeera dhimmoota dubartootaa fi hawaasummaa waliin ta'uun akkaataa mirga hojjettoota mana keessaa fi godaantota kabachiisuun danda'amu irratti kutaalee hawaasaa garaagaraaf leenjii kenne. Hooggantoonni sadarkaa naannoo fi federaalaa garaagaraa qooda fudhattoota leenjii kanaati. Dhaabbanni CVM akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1978 biyya Itaaliitti kan hundaa'e yoo ta'u, ministeera dhimmoota dubartootaa fi hawaasummaa waliin ta'uun hojiilee garaagaraa biyya keessatti hojjechaa jira. Yeroo ammaa kana naannolee biyyattii keessatti argaman 7 keessatti mirgi hojjettoota manaa akka kabajamuu fi nageenyummaan isaanii akka eegamuuf waldaa hojjettoota mana keessaa hundeessuunis hojjechaa jira. Akka gabaasa dhiyaateetti Itoophiyaan biyyoota akka addunyaatti kan hojjettoonni mana keessaa hedduun keessatti argaman keessaa tokko yoo taatu, hojjettoonni manaa miliyoona 1.16 ni argamu. Dhaabbanni CVM Itoophiyaas hojjettoonni manaa kaffaltiin isaaniif hin kaffalamnee fi dhiibbaan garaagaraa irra ga'u seeraan himata irratti banuun mirgi isaanii akka kabajamu taasisaa turuu ibsameera. Godaansa lammiilee irratti leenjii kan kennan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaatti itti gaafatamtuun damee ittisa godaansa lammiilee aadde Ganzab Haayiluu kaayyoon leenjii kanaa godaansa seeraan alaa lammiilee irra dhiibbaa geessisaa jiru irratti hubannoo jiru cimsuuf jedhan. ዋና ዓላማው ምንድነው? የዚህ ስልጠና ሰዎች በዚህ ካስከፊ ከሆኑ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ካዮ ሂጆን leenjii kana namoota karaa seeraan alaatiin biyyaa bahanii miidhaa cimaa irraa ittisuuf hubannoo kennuun hojii isa ijoodha. Kuni ammoo godaansa irratti hawaasni hubannoo gadi fagoo akka qabaatan taasisa. Godaansa seeraan alaa lammiilee kana saambisuuf xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jira jedhan. ችግሩን አስከፊነት በመረዳት miidhaa godaansi seeraan alaa kun qaqqabsiisuu hubachuun xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jira. Akkuma beekamu labsii lakkoofsa 11/78 godaansa fi daddabarsa lammiilee seeraan alaa ittisuuf bahee hojiirraa oolfamaa jira. Kuni ammoo rakkoon kun caalatti irratti hojjetamnaan akka irratu ni taasisa. Dhaabbata miti mootummaa CVM'tti qindeessituun piroojeektii dhimmoota hojjettoota mana keessaa aadde Tsahaay Mogas ammoo dhimmoota hojjettoota mana keessaa irratti leenjii kan kennan yoo ta'u, seerri hojjettoota mana keessaatiif tumamuu dhabuun dubartoonni miidhaawwan garaagaraa akka isaan irra qaqqabu taasiseera jedhan. የሚደርስባቸው miidhaa qaamaa fi saalaa isaan irra ga'u ittisuuf mirgi namoomaa isaaniif akka kabajamuuf seerri of danda'ee hojjettoota mana keessaaf bahe hin jiru. Qaama dhimma kana irratti gadi fageenyaan hojjetu waan hin qabneef akkasumas waliigaltee ifatti mul'atu waan hin qabneef miidhama isaan irra ga'u baasanii akka hin dubbanne isaan taasiseera. Dhaabbanni kunis kana furuuf hojjeta. Hojii piroojeektii kanaanis miidhaa qaamaa fi kaffaltii walqabatee isaan irra ga'u hir'isuun danda'ameeras jedhan. በአስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ሰዎች namoonni jireenya rakkisaa jiraatan jireenyi isaanii akka fooyya'u murtee haqaa akka argatanii fi qaamolee hawaasaa biroo waliin walqixxummaan akka jiraatan isaan bira dhaabbachuudhaaf hojjetamaa tureera. Mirgoonni hojjettoota mana keessaa bifa hojiilee biroo waliin wal fakkaataniin kabajamuu qaba kan jedhan ammoo hoogganaa ittaanaa biiroo dhimmoota daa'immanii fi dubartootaa obbo Abbaltii Yaajidooti. Hojjetaa manaa kun kan jennu dubartii qofaa miti dhiiras dabalata. Hojjetaa manaa ta'uun akkuma hojii biraatti ilaalamuu irra jiraata. Hojjetaa manaa ta'uun immoo wallaalaa ta'uu, hiyyeessa ta'uu, dadhabaa ta'uu godhamee fudhatamuu irra hin jiraatu. Akka hojii tokkootti akka piroofiisii tokkootti fudhatamuu irra jiraata. Kabaja argachuu qaba. Jalqaba hojii sun kabaja argachuu qaba. Lammaffaan hojii sana hojjetu kabaja argachuu qaba. Kana yoo jennu anis hojjettuu manaa qaxaruu danda'a. Hojjetaa manaa qaxaruu danda'a. Anis immoo ilmaan qaba. Ilmi kan koollee hojjetaa manaa ta'e qaxaramuu danda'a. Dubartiin dhiirtis. Kan dhalchis kan dhalchis obboleettiin isaa yookaan daadaan isaa maalin isaa kuni karaa kanaan hubatamee hojichi piroofeeshinaal ta'uu qaba. Namni hojii sana hojjetu kabaja argachuu irra jiraata. Waan seeraan isaa guutamuu qaba akka guutuu danda'u, wanni isaa eegamuu qabu, wanni isaa kabajamuu qabu akka kabajamuu qabu. Hawaasni hundi gahee isaa gumaachuu irra jiraata. Hirmaattoonni leenjichaas rakkoolee godaansa seeraan alaatiin dhufanii fi miidhaa hojjettoota mana keessaa irra ga'an ittisuu irratti hubannoo gahaa argachuu dubbatu. Leenjiin kun itti fufuu qaba. Maaliif yoo jette uummanni keenya wannoo barbaachisaa beekte ginizaabee barbaachisaa waan kana ta'eef leenjiin akkanaa kun gadi bu'ee dargaggoota shamarranii fi dargaggoota irratti illee wanni kun godhamuu qaba. Maaliif uummanni keenya barmoota hin qabu baadiyyaarraa dhufanii baadiyyaarraa ka dhufan mootuyyuu ka'aniitiin karaan taaneen bishaanitti deemanii bishaan irratti dhumaa jiran hura keessa deemanii bineensi nyaataa jira. Balaa kana hunda hambisuu danda'a. Ijoolleen amma humni isaanii kaffaltii malee miidhamaa jiran tuni ummata keessaa ba'an kan ummata keenyaati. Ummata keenya kan ammoo nuyi sirriitti itti dhimmamnee akka ijoollee teenyaatti sirriitti ilaallee irratti hojjechuudhis akka isaanis boru guddatanii sadarkaa barbaadan san ga'an gochuu barsiisuun illee nurraa eegama.